tokkoffaa gaafa waan kana fayyadamuudhaaf itti yaadu ani faayidaa isaatiif miidhaa isaa addaan hin beeku. Ilkaan yeroo beebiin baaftu ilkaan isii kana akka fuula duratti akkanatti achi deemu ilkaan irraa taasisa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii arralee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Innis kinoo kana wanta kana akkuma sitti argitanii Oromiffaan maal akka jedhamu hin beeku garuu Ingiliffaan paasifaayirii jedhama. Ka daa'ima xiqqaa akka inni namatti hin boonneen ofirraa cal'isiisan paasifaayirima jedhee qabadha. Oromiffaan wanta inni jedhu hin beeku. Faayidaa waan kanaatii fi miidhaa laaskitiin kun qabuu fi faayidaan isaa hoo maali, miidhaan isaa hoo maali ka jedhu tokkoffaa gaafa waan kana fayyadamuudhaaf itti yaadu ani faayidaa isaatiif miidhaa isaa addaan hin beeku. Gara nama natti milleen agarre hedduu tokko na rakkise. Kanaaf keessattuu haadha daa'ima xixiqqaa faayidaa waan kanaatii fi miidhaa laaskitii kanaa beeytee yoo itti fayyadamte bareedaadha jedhee faayidaa laaskitii kanaa isiniif himuuf inshaallah. Akkuma asitti argitan kana maqaa isaa Oromiffaan yoo beeytan as jalatti na barreessa. Ingiliffaan ammoo paasifaayirii jedhama. Faayidaa isaatirraa jalqaba miidhaa isaa isiniin himne dura. Faayidaan paasifaayirii kanaa maal seetan daa'ima xixiqqaa amma dhalattee akka malee nama gargaara wallaahi in jaalladha. Gargaartuu mana keessaati jedhee Oromiffaan maqaa itti baasee yoon akka malee jaalladha. Keessattuu daa'ima xixiqqaa kinoo amma yoo argitanii jettan daa'imi yeroo dhalatu san haga ji'a 2-3 gahee jedhu halkan namarraa rafu akka malee nama dhiba ka ofii garaa hin beelahin harma hoosiftee yookaan aannan obaaftee quufee wama takka rakkinna hin qabne daayiparsiillee jijjiirtee jettee lafuma nan kaahin jedha halkan kana akka malee nama rakkisa. Yeroo sanitti ammoo ati ulmaadhaa duudi keetiyyuu walitti sin deebinee taa'uu hin dandeettu, qabattee taa'uu hin dandeettu. Daa'imi kun ammoo xiqqishu raffistee daqiiqaa 2-3 yookaan daqiiqaa 30-40 ati ciiftee osoo ati hirriiba kan kee hin fixanne hirriiba sitti kutaa. Kana yoo of biraa qabaattee yoo hoosisuu barsiifte yoo daa'imni kan kee beela hin qabaatin garaan isaa quufa ta'ee daayibarsiisaa jijjiirtee uummata akka wanta silaa daa'imaaf barbaachisu hunda gooteef iyyuu inni silaa rafuu didee si rakkise ta'e kana fuutee afaan isaa keessatti goota. Afaan isaa keessatti goota bakka. Kanuma sirraa hodha sitti hin dubbatu. Sirraa rafa haga tokko. Sa'aatii takka sa'aatii lamaan takka irraa rafta. Akkuma harmaatti kan godhee sirraa achumaan rafa. Yoo harmatti kennite ammoo keessattuu daa'ima xixiqqaan faan haga itti dhugee quufe jedhuu hin beeku haga itti dhiisu hin qabu. Ati callifteetuma harmoo kanatti kennaa oolte. Aannan kunillee quufee kara irra dabree faan namatti haqqisaa. Haga barbaadamuun alatti harma hoosisuun hin ta'u waan ta'eef garaan isaa quufee jennaan kun aannan illee mitti gadi hin bahu kanuma osoo hodhuu sirraa rafa. Lammaffaa ammas akkasuma yeroo ati gadi baatu mana yaalaa qaxoroodhaaf deemii yookaan nama bira deemii magaalaa keessa deemtee waa bitachuudhaaf jettu. Kinoo daa'imni gariin asuma waa jedhee namatti iyyaa miti magaaluma keessatti qabdee harma kan kee gadi baaftee ittiin kennitu akka malee nama dhiba. Yeroo gadi baatu faa ka daa'imni akkasitti boohu nama biratti akka inni sitti boohu magaalaa keessatti yoo ati waa bitachuuf gadi baate akka inni sitti boohu hin barbaanne akkasuma mana yaalaa ta'i bakkuma deemte bakka mana kan keetiin ala gadi baate akka daa'imni sun sitti boohu hin barbaanne illee fuuteetuma beebii kiyya calli jettaan afaanumatti gadi darbitan. Beebii kiyya calli jettaan nachumatti sirraa osuma kana hodhu sitti hin boohu sirraa yookaan achumaan rafaa yookaan callisaa yookaan maal jedhaa. Afaan keessatti ofirraa darbitee si gargaara daa'ima sirraa callisiisuuf goota. Ammas akkasuma yoo daa'imi kan kee beelahee boohee jedhee mana keessatti ati nama harma hoosisuun ta'ii yookaan xuuxxoofaa foormulaa baxabbattuuf taate hagati foormulaa baxabbattuutii fi iyyee waa na fuudhini jedhee sitti iyyee ati foormulaa kana tolchitee fi bishaanii aannani walitti gootee tolchitee fi fidduufiyyuu sin eegu sitti booya yeroo sanis fuuteetuma ati walumaa galatti mana keessatti yoo daa'imni haajaa takkaan ala beelahee yoo hin ta'in hoo daayibarsii jijjiiratuuf hin ta'in hojii irraa si dhoowwee akkanumaan fuudhi qabadhu naan taa'i jedhee kasi dhibu ta'e mana keessatti si gargaara afaan isaa keessa keettee beebii kiyya haga siif deebi'u narraa callinatti hin boohine jettee afaan keessa gadi keetta. Garuu akkaataan ani itti fayyadamu itti kenneetuma qofa guyyaa guutuu yookaan sa'a tokko sa'a 2 daqiiqaa 30 akka inni hodhuu miti.
itti kennaa beebii san yoo raffisuudhaaf fakkeenyaaf beebii raffisuudhaaf afaan keessa godhaa beebiin sun rafee jennaan suuta jedhee keessaa baasa haga inni hirriba fixatutti akka inni hodhaa oolu hin nayyamuu pilaastikiidha gaarii miti ammas kinoo yoo inni bobboohee maal jedhe haguma inni narraa callisu qofa afaan keessa kaahaa narraa callisee yookaan ammoo yeroo sanitti ani natti tolee beebii kiyya ol fudhadhuudhaaf yeroo argadhee jennaan keessaa baasee beebii kiyya anumti teekkeerii godhadha. Haga yoomi itti fayyadamna ka jedhu tokko ammas ka'ana na dhibe gaafa duraanii haga yoomi akka itti fayyadamu hin beeku. Yeroo dheeraadhaaf irraan tursiisuu raffisiisuuf qofaa callisiisuuf qofaa yoo karaa deemus bakka deemee bakka deemu haga ga'uuf yookaan ammoo haga deebi'uuf walumaa galatti akkuma beebiin sun narraa callisu qofaaf itti fayyadama malee hajaa kiyya san naa mijatee jennaan keessaa baasa akka inni yeroo dheeraadhaaf xuuxu hin nayyamuufi akkuma asitti argitan laaskitiin kunin afaan ka garagaraatu jiraan amma akkanaa kanneen ka gosa lama wahiitu mana kana keessa na jalaa bade xixiqqaa waan ta'eef nama jalaa bade hoo badellee dafeen argamu hunda isaatiyyuu silaa walii guuree sin agarsiisa ammaaf lamaanuma kana arge kabiraallee gara lamaa in jira na jalaa badeen agarre mana kana keessa na jalaa bade xiqqaadha os jalaa bakka wahii keessa bu'ee jennaan hin argitu dafeen nama jalaa bada lamaanuma kanarraa isiniif hima bareedan kam jettanii yoo na gaafattan bareedan jechuun ka daa'imni jaallatu ka daa'imaaf bareedaa kam jettanii yoo na gaafattani ka daa'imi jaallatturra murteessaa qaba daa'imi hundiyyuu tokko miti gareen kinoo ka afaan isaa akka xuuxxoo jiru kana jaallataa gariin ammoo ka akkana amma daa'imi kiyya kanafaa akka malee jaallatti ijoollee lama ittiin guddise kana akka malee jaallatti afaan isaa akkana itti seeneellee jennaan dafee keessaan bahu kunillee bareedaadha akka xuuxxoo jira garuu isi dafee afaan keessaa hodhuu yoo hin baranne dafee afaan keessaa gadi baha kun akkuma xuuxxoo jira kun ammoo afaan keessa takka seenee jennaan dafee hin bahu asit dhaggootee qabdi ijoolleen dafee afaan keessaa gadi hin bahu yoo bituu barbaadan tokkuma bitaatii itti yaalaatii yookaan hin jaallatin kabiraa yookaan hin jaallatin kabiraa jettanii akkasii jejjeertan malee kanatu bareedaa ka jedhu hin agarre eega amma ani kanallee fayyadame akkaataa daa'imni keessan jaallaturra murteessaadha. Tokko ammas gaafiin ji'a meeqarraa jalqabnaaf laaskitii kana beebii barsiisuudhaaf ji'a meeqarraa jalqabnaaf ka jedhu hospitaaluma keessatti jalqabaafiyyuu ani haga manatti hin galuttiyyuu daa'imi boo'ee na dhibe hospitaaluma keessatti jalqabaafi kanayyuu kun amma hospitaala keessaa naa kenname isa xiqqaa hospitaala keessatti kittaananii daa'ima dhiiraa hin kittaananii nu biratti yeroo hospitaala keessaa hagati gadi hin baane dhiira yoo deette kittaananii yeroo inni boohu san akka inni callisuuf naa kennanii hospitaaluma keessatti jalqabaafi faayidaa isaa wanta inni na fayyadu kana jedhee eega beeke miidhaan inni daa'ima kiyya irratti fidu maali ka jedhu ani wanti itti arge haga ammaa kara ijoollee afur itti fayyadamee jira laastikii kana keessattuu ijoollee lamiidhuma kanarratti itti fayyadame akka malee itti jaalladhee faayidaa isaa akka malee arge wanta tokko miidhaa ijoollee tiyyarra geesse hin jiru wanti inni namarra geessu ka jedhamu yeroo dheeraadhaaf kati ijoolleedhaaf itti fayyadamtu ta'e toonsilii ijoollee qabsiisa jechuu dhagahee eega amma ijoollee tiyyallee toonsiliin irraa hin qabsiifne anillee ammoo yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamu yeroo itti hajamu qofa ka itti fayyadamu ajaa kiyyarraa geeffadhee jennaan dafee irraa fuudha. Ammas wanti inni jedhamu yeroo dheeraadhaaf yoo xuuxxee waan kana jette haga fakkeenyaaf haga waggaa lamaafaa yoo kasii itti fayyadamtu ta'e ilkaan yeroo beebiin baaftu ilkaan isii kana akka fuula duratti akkanatti achi deemu ilkaan irraa taasisaa asitti kun erga kana jalatti qabdee ijoolleen ol xuuxaa oltii mitire ilkaan isii akka fuula dura kanaan akkanatti duratti bahuu yookaan ammoo ilkaan akkan sisirroofne irraa taasisa jedha. Ani eega ammatti kinoo ijoollee afur itti fayyadamee ilkaan illee ijoolleen irraa balleessellee hin qabu toonsilii ijoolleen irraatti godhellee hin qabu yeroo dheeraadhaaf illee hin fayyadamne. Sadaffaa sammasii yoo ijoolleen kana qofa xuuxuu baratte beelahee siin hin jettu dheebodha siin hin jettu nyaata xiqqeeftii akka nyaata hin nyaanne illee hin taasisa jedhama. Ana miidhaa hagas maranarra geessellee hin qabu itti fayyadami kiyya ani yeroo dheeraaf iyyuu hin fayyadamu daa'imni akka isin dhalatterraa jalqabaa fi haga isin ji'a jaha geettutti akkasumatti itti kennaa irraa baasaatti kennaa itti fayyadama duraan guyyatti yeroo 4-5 itti kennuu ture yoo raffisiisu wayita inni rafu hundayyuu itti kennuu ture guyyatti irraa xiqqeessaa 3-4 itti kennaa
hoo sadii afur duraan itti kennu ture ammoo guyyaatti aanutti lama sadiitti kenna guyyaatti aanutti tokkotti kenna osoma jedhu suutan akka beebiin dagatee wallaalu taasisaa deema. Waggaayyuu hin geessu ji'a 8-9 geennan hin dhiisisa hoo akkam guddatee jedhe haga waggaa qofa hoosisa wayita silaa ijoolleen tiyya waggaadhaan geettuyyuu hin dagatte akkanumaan qabadhee deema akka tasaafaa yoo natti boohanfaa jedhee qabadhee deema malee wayita waggaa geettuyyuu hin dagatti. Kana faayidaan isaa yoo jaallattanii isin fayyadate ta'e jettanii itti yaaddanii daa'ima keessaniif isin gargaara jettan itti fayyadamaa ani akka malee jaalladhaa ijoollee tiyya akkuma isin dhalatte irraayyuu jalqabaa xiqqoo jabaattee jennaan irraa dhiisa malee gargaartuu tiyyaa daa'ima na wajjin gargaartee na wajjin guddiftee yoo jedhallee humaa wallaahi mana keessatti waa hojjetuu fi isima afaan kaaha callisiisuuf isima afaan kaaha raffisiisuuf isima afaan kaaha. Yoo akkasidha immoo daa'ima keessan beelaan daa'iparsiin ofirraan gubinaa daa'imni yeroo boottu maaliif akka boottu beekuu qabdanii haajaa isii hunda geessitaniitiif yoo isin saniin alatti oo lafa nan kaahan na qabatanii taa'uu qofa isin jette ofirraa sossobdaniini kana fakkaatan inshallah yoo jaallattan akkuma duraanii viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa like share subscribe godhaa obboleewwan keessanii fi haga viidiyoo biraatiin ka isin fayyade jedhuun qabadhee isinii deebi'utti arraafammoo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.